maayikii dhaggeeffadhu haadha faate dulloota nafarraa fageesse intala heeruma wallaaltee mana dulloomta nafarraa fageesse summee uummata oromoo waliin kijibu malaala suuraa tan malaalame akka isin mishisha harka afaan irra keessee miira keessa galtee ija keessa laafnee malaala maayikiin hongas takka ija keessa laalee hangas takka harka afaan irra hin keenye malaalame inta jaarsaaf jaartii idduu ijoolleen tun haruusaa dhiyoon ol fuudhanii addan diigin bulitti silaa wallahi ati haadha faate maayikii dhaggeeffadhu haayita maayitan ibsaa seerkaa dhochooftes farraa fageesse osoo yeroo jirtu osoo dhaqabdu firraa fageesse booda gisee ibsiyaas ay miskiin tittiitu haadha faate way garana nyaatte yaaboo gize jarri ija keessa wallaalu maayikii fi ibsishaan isiin ija qulum gooteetuma ija jalliftee jarachi ilaalti bar inaaf faana jeeftee jirti bar oromoo intala tana fuudhaa bira nagee isaan isin hin jee naatu miidiyaa kanarraa isin irraa galchaa eega dhiirtii oromoo haadha faatee achi deemtee fuudhuu sodaatte ispoonsara naa taate kayroo nagee isaa kophummaarraa inni sii baasa. Waanuma akka haadha faatee kana namarra hin jiru baran. Miskiina na azansiiste jechuudha. Gaarabbi huma heerumsiisti, huma fuusisti, huma heerumsiisti, huma fuusisti. Barriin darba, barriin dhufa, waggaan hin dhufa, jiin hin dhufa, guyyaan hin dhufa jechuudha. Isheen immoo achuma hin heerumsiisti, hin fuusisti, hin heerumsiisti. Maa jedheseetti Oromooni awwaaltuuni awwaalchan argattu jedhan. Awwaaltuun awwaalchan argattuudha. Amma immoo haadha faatee irra jira jechuudha uummanni keenya. Haadha faatee irra jira kunoo dhageessan mitiire. Ay haadha faatee irra jira uummanni keenya siniin jedha. Isheedhaafis rabbi jira. Du'aa godhaafi haadha faatees akka jaarsi wayii dhufee fuudhu. Ishee wayii dhiira baay'ee maraxxi natti fakkaata. Dhiira baay'ee filatti natti fakkaata. Argitanii baay'ee tokko dhiira filachuun duubatti nama hambisa. Dhiira baay'ee tokko filachuun jechuudha. Dhiira baay'ee tokko filachuun duubatti nama hambisa. Dubartii immoo yeroon ishee yoo irra darbe faayidaa hin qabdu. Dhugaa sirii jedha bara. Dhiira illee xixinnoo ishee barbaada. Isheen mun godhee xuxxuuxatu barbaada dhiirri. Hin qalladduusin. Kan akka dhiira durba xixinnoo adamsu jira seetanii akkuma maqaan ishee maani akkuma adurree hantuuta adamsitee biraa hin hafne dhiirri ijoollee xixinnoo ishee adamse durba xixinnoo ishee munxu godhee hodhu barbaada. Kanaaf shamarran keenya dhugaa siniin jedhaan ela nama tokko laaltanii carraa keessan of hin dabarsiina. Serious. Nama tokko laaltanii dhugaa waaqa carraa of hin dabarsiina. Nama darbadha waan hunduu ganama. Hojiin illee ganama. Fakkeenyaaf ilaalama bariidhaan kaatee hojii yoo jalqabde hojiin si jalaa siqa. Mee barfadhuu ka'e. Barfadhuudhuma ka'e hojiin si jalaa akka siqu laali. Garuu bariidhaan kaanaan hojii kee fataa gootee guyyaa kee guutuu itoon sardamiin hojii kee hojjetatta. Jireenyis akkasuma baay'ee. Jireenyi illee akkasuma ganama si darba. Dhiirris yoo si danda'ameyyuu ijoollummaadhaan heerume. Si danda'amnaan jechuudha umuriin koo ganaadha. Ambarana ganaa waggaa 17, ganaa waggaa 19, ganaa waggaa 20, 25 si mijannaan heerumi habiibti argannaan nama xuru argannaan dhiira argannaan dhiira jechuudha. Dhiira naan siniin jedhu dhiira maakanuma rarraafataa itoo hin taane dhiira kun yeroo jedhanu waan hundumaa kan danda'u jechuudha. Kan mana bulchuu argannaan wayi garuu baay'ee si gaafataa ooloo maali darrabamee nama gaafata dhiirri koo gaafachiitti ka'u. Tokko jiru tokko dhufu tokko jiru tokko keessaa waan ta'eef hin beekamu. Ati of hin beeksisiin of hin agarsiisin malee citii gadi hin baasin nama baay'ee gabaa qabda. Garuu shamarran keenya hin shawwadamu yeroo baay'ee beekumsa faatti fakkaata yeroo baay'ee immoo namni nama gorsu immoo ofiisaa waan sana raawwatu. Namni yeroo baay'ee nama gorsu waan sana ala goolii sana aladha siniin jedha. Innaa amma haadha faatee kun akka xixiqqoosanii maqallajaa godhatanii dhiirsa sirraa fudhatti jedhu dhirsa namarraa fudhatu jedhu nama fuudhu dhabde jedhu manatti maal taate jedhu bakka jechuun keessa warri arrabsuu barbaadanis arrabsuu warri ishee gaddisiisuu barbaadanis warri dura qiimiirraa qabatanillee qiimii yookaas haaloorraa qabatanillee yoona kana dhufanii arrabsu jechuudha. Innaa dubartii fi gabaan ganamadha kan isheen hojjetamuu qabdu. Dubartii fi gabaan ganamadha. Geessani ama gabaa biyya keenya ganamaan naqanii nagadatu yoo takka turani
hunduu bibbitamee bakka haftee shi jira waan ta'eef akka gabaa shi ganamaan walitti tutteetti akkuma dhufeen bibbitatanii kiyaa galu. Ijoolleen durbaas akkas ta'uu qabdu. Ebeluun nun heerumneettan ebeluun laalina. Qurr jettee yoo taa'abaata habiibti. Gizeen sitti darba. Hin dulloomta dullattii taatu. Tokkuma addeessallee dulloomte akka koo bareeda. Ammalee dulloomuu keessa bahee jechuudha. Baay'ee dulloomeera. Ati amma dullattiin waa'ee mucaa akkasiifaa odeessitaadha namni tokko. Mi'aani dullumni koo eessa gahe. Ati amma dullatti ijoollee daa'imarraa haasofta ijoo namni heerume amma daa'ima. Namni suudhaan daa'ima miti ani nama guddaadhaan hunda danda'adhe dhaqee heerume. Ati immoo gana xuuxxoo raasaa nama tokko geessita. Akkasii inni warra komantii barreessantu jira. Ebeloon ikkoo nama heerume dabar. Nama heerume. Ebeloon ikkoo daa'imadha. Atama dillattiin hirra haasoftaa'edha. Isheen naannoo gaheeraa jette daa'ima kuraanuu ishee harma hoosisu daa'iman jedha xayyii buftee harma haawwatu qaba. Buftee harma haawwatu hin jedhe. Innaa gowwomtanii jechuudha. Gowwomtanii haftee miidiyaaf hin godhina dhugaa waaqan sin hin jedha. Hammamillee yoo ta'e jaarsuma qabaachuu qabdu bakka hammamillee yoo ta'e. Beekaa ofirra dabarsitu malee wayi namni sin fuudhu immoo dhabamne. Amma haadha faaxeefaa kana diyaaspooraatti malee heerumu jettee yeroo baay'ee. Wayi carraadha malee diyaasporaan ikkoo dirqama miti bara. Carraa kee yoo ta'e diyaaspooraa argata. Carraa kee yoo ta'e Ameerikaadha ofee si fuudha. Carraa kee yoo ta'e Afriikaadha ofee si fuudha. Yoo carraa kee ta'e Suudaanii nu si fuudha. Akkanas maal goota? Kennaadha bara. Haadha faaxee nama diyaaspooraa ichaa baate dur yeroo nama gorsituu faa jechuudha. Kuweetiin jirtu faa diyaaspooraa bakka isheen kan barbaaddu. Garuu tu akkana jettu eegduu amma bara meeqa lakkoofsiste kun amma ijoolleen nama ganaa re'ee eegdu faa ijoolleen inni kan ishee umuriidha isheedha gadii faa itti qoosu. Adaraa na ishuu manatti horomsiisaadhu. Adaraa maalii na godhaadhu. Adaraa maal na godhaadhu. Iggizee darbe mucaa wayii xiqqaan tokko jaalalannaa qabadheetu muudiitti qabata ishee irratti fammasuu fedhe jechuudha. Dhugaan siniin jedha bara. Na baay'ee na gaddisiista nan gaddeef. Dhugaa amma namuma wayii barbaadaati. Namuma ga'eessa wayii haadha faaxee kana heerumsiisa. Natu siniin jedha haa heerumtu kana caala maali xoorataa maalii eegdi. Yoo heerumte wayyu jaarsa amma ijoolleen baay'een ishee duuba ufanii yeroo heeruman isheetti hin dhaga'ama baay'ee yoo dubbachuu baatte illee namatti hin dhaga'ama bara maal jedhee dubartoonni hiriyaan koo hunduu heerumanii dhumanii ana qofaa tafeedhu qobaatti akka haasa'u bara ofitti haasa'u namatti miti. Kanaaf amma heerumsiisa namni akka afaan ittiin xaraganne ijoolleen akka hamilee isheen tuqne isheen illee akka yerootti nama naannoo ishee ilaalte akka hin aarree heerumsiisa. Hin aartottu sin baram. Aaraan jira sinin jettee sinitti matti waan kana fa'aa. Aaraan jira wette inaaffaadhattu. Isheen garuu itti dhaga'ama. Mooraalii kan jedhamu dubartii umuriinis hin deema. Dhiirri immoo yoo amma fakkeenyaaf isheen umuriin ishiiyyuu meeqa maaltu ishee fuudha isheen ikkoo bara hin qabdu. Akkas namaan warra dhiiraa akkas namaan jedhu. Isheen ikkoo bara hin qabdu eenyutu ishee fuudha namaan jedhu. Kanaafuu itti qalladuu isaati. Ishees fakkeenya godhachuu isaati. Waa tokko waan fakkeenya isinii taatu hin qabdu dhafaate. Waan fakkeenya godhattanis hin qabdan. Fakkeenya miidiyaa irra taa'uudhaan fakkeenya godhachuu dandeessu. Kanaa ala garuu uumaa tokko waa'ee gaa'ilaa waan isin gorsitus hin qabdu. Hin heerumne waan ta'eef isheen. Jaarsa keessan akkanatti qabadha. Yeroo baay'ee waan akkasii fa'aa odeessiti. Jaarsa keessan akkanatti qabadha. Asiin qabadha. Jaarsa qabattee argiteetti yoo ta'e namni nama gorsa waan barate barsiisa namni. Ishees fakkeenyaan godhatinaati. Heerumsiisa. Ila yerootti hamilee isheen tuqsiisina. Ila yeroo darbee amma yeroo Hamzaan ashitti fuudheesi akkanatti viidiyoo isaanii duraannaa isheen kaayiroo dhaqxe sana fuudhanii baasanitti kolfaa bahanii isheeyyuu miira keessa gashanii biyya Arabsaa baatennaa sana mucas goote.
Amma immoo viidiyoo kutanii suuraa akka carraafaa kaafame ilaalan hon jedhaniitu baay'ee suuraalee kan amma hon jedhanii kaasaniitu suuraa kaasanii kun akkasitti sirraa fudhachuu fi akka ittiin taate maal taate jedhu jechuudha. Na rabbi gaa'ela bareedaa isaa siif haa kennu haadha faaxe. Inni kunoo jaarsa namaa kennee dubartoota keenya yaadatu si haa yaadatu. Diyaaspoora malee itti diyaaspoora masiif haa kennu. Anu umurii meeqayyuu haa ta'u malee biyya kanatti neerummaa Ameerikaa dhaqu malee itti yeroo darbe laayifirra. Umurii meeqayyuu yoo ta'e biyya kanatti neerummaa Ameerikaa dhaqu malee itti. Bakka Ameerikaan bakka dafisee hageesse jaarsa siif haa kennu.